Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa jirtu hordoftoota fi daawwattoota chaayinaa ni haatuuf nageenyi rabbii guddaan bikkuma isin jirtanitti isin haa ga'u jecha arraan tanaas walaloo ajaa'ibaa taphannoota guddaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga dhuma walaloo teenya nu wajjin turan afeerraa keenya. Yoo abbaan firii hirmataa okkotee meelaa abbaa jala tokkotaa yaa abbaa wancaa jirta wantiin kun barattoota alaattee nu agarta hawaasni musliimaa baay'ees jaalata manguddummaa isaa jennee qeebalta wanni barumsaa keenyaa hawwataa keessaa daanda'ilaa jaamaan isaa jala gubbaan qofa nama rifachiisa waan baay'atee nama rakkisaa obsa fixannee jira kanaan dubbisaa bara 2006 keessa karratti dhaabbatee yookiin madarasa haa ijaaruun akka keessan diriirsaa idaa laga abbaa dhaabbate gargaarsaa kishin isa sanguutan akka dubbimisaa bakka irraa baata sanguun jire Salumesin ciitettu meena hawaasa keessa bashak sinitti haa godha koroo badheessaa raayyaa abbaa manjaa jedhee samtummaa santa hoo shakkisiisaa dhaloota qubee kenna rakkisaa hanqa hoogamtu jaaramtu hin deemtus keessaa rabbitti yeeddu hin dhabdu deeggarsaa wanti siingeenya kun gabaasa hawwabsii beeka falasaa miti siingeenya kun gabaasa hawwabsii beeka falasaa. Barumsa guddaa fudhatan abdii qabna hanga walaloo biraatti nagaan turaalee isin jenna warroota maatii chaayinaala keenyaa deemaa chaayinaala keenyaa ta'uudha. Nyaatuuf laayik sheer sabskiraayib godhuudhaan maatii chaayinaala keenyaa taasisan jenna gabaa biraatti wal agarruutti baay.